Sagalee guyyaa har'aa Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee hanga 5tti. Birmadummaatti akka nuyi jiraannuuf birmaduu nu baasee kanaaf itti jabaadhaa dhaabadhaa deebitaniis wanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa. Ani Phaawulos isin dhagna of qabsiiftan Kiristoos homaa waa'ee akka isiniif hin baafne isinitti nan hima. Namni dhagna of qabsiisu seera guutummaatti eeguun akka isa irra jiru keessa deebi'ee dhugaa nan ba'aaf. Isin warri seera eeguudhaan qajeeloo taatanii lakkaa'amuu barbaaddan Kiristoosiin ofirraa kuttanii ayyaana Waaqayyoo irraas kuftaniitu. Nuyi karaa Hafuura Qulqulluu abdii qajeelotaatti lakkaa'amuu amantii keessaa eeggachaa jirra. Bilisa baataniitu waan ta'eef birmadummaa argattan bilisummaa argattanii jabaadhaatii eeggadhaa jedhee Phaawulos warra Galaatiyaa gorsa. Akkasumas Galaatiyaa 5:1 irratti Phaawulos wanti inni nu gorsu yoo jiraate amma bilisa baaneerra. Amma bilisa baataniitu waan ta'eef Kiristoositti birmaduu baataniitu waan ta'eef cimaatii birmadummaa kanatti jiraadhaa. Deebitanii waan cubbuu fi seeratti hin qabaminaa. Waan Kiristoos birmaduu isin baaserraa fagaadhaa. Deebitanii harka cubbuu fi seera jalatti jiraatu taanaan isin Kiristoos irraa fagaataniitu jira. Deebitanii ofii keessanii jiraachuuf yaaltu taanaan seera jalatti qabamtanii jiraachuu keessan itti huufaa'edha. Seera jalatti jiraachuu barbaaddanii Kiristoosiin hin qabdanidha. Phaawulos waan inni warra kakuu haaraa kanaan jechuu fedhe birmadummaa karaa Yesuus argattan kana eeggadhaa. Yeroo hundumaa birmadummaatti jiraachuudhaaf dhamaa jedha. Akka warra seeraan fayyanii akka warra seera dalaganii fayyina argataniitti hin dhamayinaa jedha. Isatti dhamaa usaanaan Kiristoosiin isin hin beektan deebistanii isa fanniftaniittu. Kanaaf birmadummaa argattan kana jabaadhaatii itti dhaabadhaa jedha. Amma bilisa baaneera waan ta'eef Kiristoos birmaduu nu baaseera waan ta'eef bilisummaa keessanitti birmadummaa keessanitti jiraadhaa. Isin bilisa baataniitu jedha. Keep your freedom. Eebbifamtaniitu yeroo keenyaa fi Waaqayyo nuuf haa eebbisu.